Daa'imman fi maatiin daa'immanii baga ayyaana bara haaraa kan bara 2017 isin ga'e isiniin jenna. Ijoollee qophii ijoollummaa kootiin ayyaana bara haaraa sababeeffachuudhaan mana maatii tokkootti isaan waliin ayyaana kabajuudhaaf asitti argamnee jirra. Isinis mana keessan teessanii kan ayyaanaaf qopheeffattan nyaachaa unachaa hanga xumura qophii keenyatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Ayyaanni bara haaraa kan bara 2017 kunis kan jaalalaa fi kan gammachuu akkanumas kan yaaddan kan karoorfattan kan itti isiniif milkaa'u akka isiniif ta'u gamanumaan isiniif hawwina. Egaa nutis gara mana maatii kanaatti deemaa jirraa nu waliin tura. Warra mana ayyaanni akkamire baay'ee bareeda. ayyaana bareedas akka waliin dabarsinu nabdadha. Baga geessan. Ayyaanni akkam? Ayyaanni akka gaarii. Egaa nuti sar'aa si waliin ayyaana dabarsuudhaaf mana keessanitti argamne. Soorummaan kun akkamitti dhufe an jedhu muuxannoo ofiifis warra karaa televezyiinii OBN gaammee nu daawwatu daa'immaniifis muuxannoo kee akka qoodduuf ati dhufne teenyee mee yaa haasofnu egaa. Bakka teenyaa sun kottaa. Tole galatooma. Ijoollee akkuma jalqabaa isinitti himnee ayyaana bara haaraa kan bara 2017 mana maatii tokkootti kabajuudhaaf akka asitti argamne isinitti himnee turre. Maatiin kun eenyu kan jedhu immoo wal isin barsiisne mitiire. Egaa maatiin kun eenyu kan jedhu isaanumatu isinii wal baraa nu waliin tura. Darguu jedhama. Tole darguu eenyu? Darguu Tulee jedhama. Tulee eenyu? Tulee Gaangeessoo. Gaangeessoo Badhaasoo. Badhaasoo Teeffoo. Teeffoo. Haga afur shanii ni beeka garuu. Oomaan jettu. Dur haga abba kudha dubadha. Darguun eessatti dhalatee eessatti guddate la? Darguun kun kan itti dhalate naannawa Shaashamannee Kuyyeraa irraa baadiyyaa keessa ganda qotee bulaa irraa dhaladhe akkuma namni kamuyyuu baadiyyaa keessa dalagu qonna irraa qabee shuqunaa irraa qabee garuu achi keessatti namoota biraa irraa fooyyeessee dalagaa tureera dur. Ijoollummaadhuma keetti. Ijoollummaa keetti. Farda guluuf ijoollummaa beekama jedhame Oromoon. Farda guluuf. Farda arreedaa yoom beekama? Ijoollummaa irratti. Maxaanas ijoollummaa beekama beeke. Namni guddatus ijoollummaa irratti ni beekama. Maaf yoo jette namni fucheera qabu jechuun waan addaa namni uumu jechuudha. Ijoollummaa irraa namni fucheera qabu yaada gaarii namni qabu yaada ufafoo namni qabu ijoollummaa irratti beekama. Amma ijoollummaa irratti namni guddate namni cimaa ta'e ni beeksisa. Aktiiv ta'a waa hayyuufu nama san faamiliin illee beeku. Mucaan kun ariifata jechuun qabdu. Nama waa hujuu nama waa ariifatu paaworii kennuufii qabda. Faamiliin kana godhuu qabu. Ijoollees dhagaa jiranii ijoollummaa keessanitti fucheera gaarii gaafa yaaddan waan gaarii isin mudataa deema jechuudha. Fedhii kan ka'e jechuudha namni waa yaada jiraata waan ta'eef. Yeroo barnoota seentu haala kamii seente maatiitu mana barumsaa seensise moo sumatu lakki nan bara? Akka baadiyyaatitti barnoota naa seentu soqataa gabaa diriqqoo waa gurgurataa ufumaa barsiifta gara guddinaa baadiyyaa keessatti. Ammas akkasii baadiyyaa keessatti ni beekama. Akkasuma barataan daldala kan keellee dalagaatuma. Innaa sanis daldala kan kee waan xixiqqoo shonkooraa gaazii baadiyyaa keessa deema akka dalagaatuma of barsiifta jechuudha. Ufii barsiifta jechuun ni dandeessa. Baadiyyaa keessatti ammas namoota muraasa yoo ta'e malee jiruun baadiyyaa keessaa yaa akkuma beekamu chaalenjii. Garuu chaalenjii sunarraaf guddina bu'uura ta'e
challenge jiraachuun gaarii beeki. Challenge jibbinaa ijoollee. Challenge maalta guddina bu'uuraati. Challenge yoon jiraanne guddinni hin jiru jechuudha. Qaamni ta'uu ayyaanota garaagaraatu jira miti. Darbuun yeroo ijoollummaa isaa ayyaana akkamitti kabajaa ture mee? Yeroo ijoollummaa ayyaana yaa'u akkuma beekamu namoonni nu waamanii ijoollummaa hooyyee inni jira. Inna ayyaana manumara deemnee ganduma deemnee ganda namaarra deemnee tuma. Goobee kana fa'aa sirbine? Yaa sirbineera. Gara jiha keenyatti inna ayyaana namootumatu nu affeereeti kennaa adda addaa nu kennan irra deemaatti mana irra deemaa nu kennan. Ta'u akkuma ijoollee kamiyyuu akkasumatti dabarsina. Mee xiqqoo nu jettaa la? Goobee kana xiqqoo. Amma raanfadheera mee. Ijoollee ammas irra deebi'uudhaan ayyaanni bara haaraan kan bara 2017 kan jaalalaaf kan gammachuu akka isiniif ta'u hawwina. Nuti egaa akkuma jalqaba irratti isinitti himne amma kan argamnu mana obbo Darbuu keessatti egaa akkuma dhageessan yeroo ijoollummaa isaanii haala kamiin akka guddatan tapha akkamiisaa taphachaa akka guddatan nutti himanii jiru miti. Amma immoo obbo Darbuuni sadarkaa maalirra jiru akkamitti abbaa qabeenyaa ta'uu danda'anii kan jedhu immoo isaan waliin ammas kan turtii taasisuu ta'a. Isinis kan ayyaana qopheeffattan mana keessanitti nyaachaa unachaa akka waliin turtan isin affeerraa ammas turtii gaarii. Obbo Darbuun yeroo ammaa kana abbaa qabeenyaati. Akkanumas mintee biileenara jedhamuudhaan beekamtu. Biileenara kana ta'uudhaaf bu'aa bayii akkamii keessa dabartaniit as keessan? Akkuma jedhamu bu'aa bayiin kana himuuf yoon dubbanna jette waa'ee bu'aa bayii ka darbes ka amma jirus yoon dubbanna jette bu'aa bayii ma dubbanna. Dubbii tana walii barnoota walii kennuu kana hin dhaabna jechuudha. Garuu bu'aa bayii baay'ee jira. Nooru baga geessan. Nooru. Akkuma daawwattan egaa guyyaa ayyaana waggaa firrii fi hollaan waliin dabarsa mitiire nutis kinu egaa keessummoota guyyaa ayyaanaa mana obbo Darbuutti waliin kabajuudhaaf dhufan simannee jirra. Haasaa keenyas addaan kunnee turre egaa haasaa keenyatti deebinee jechuudha. Akkuma beekamu ka'umsi keenya baadiyyaa irraa kaane baadiyyaa keessatti lafa shuquun jira. Kasanirra darbitee shonkooraa gaazii isaan kurraazii odeeffatamu jechuudha. Ijoolleen baadiyyaa ni beekti. Ammas baadiyyaa aduu irraa ka soolaariitti jalqabeera bakka bakka. Garuu amma warreen gaazii kurraazii irraa odeeffatanii jiran. Nu amma amata 20 ismarra turre jechuudha. Namoonni nurraa bitaniiti mana ofiitti kurraazii odeeffatan jechuudha. Kurraazii beektee kurraazii faanoo safaa jira miti. Isaan odeeffatanii already hojii wanti dalagne hin jiru ani suuqii didiqoollee shaqaxa baadiyyaa irra deemaa magaalaa didiqoo jira miti baadiyyaa keessa mataa kana baannee deemna kana keessa darbine kaa. Waa xixiqqoo akkanarra kaanii duroomuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf mee icciitiin abbaa qabeenyaa ta'uu kee yookiin immoo biileenera ta'uu kee maalidha icciitii kana? Icciitiin amma waan anis dhagahuun barbaada daa'imman illee dhagahuu barbaadu. Daa'imman kana dhagahuun isaaniif baay'ee gaarii. Namni kamuyyuu waan xiqqoo irraa ka'a. Waan guddaa irraa kaka'u hin jiru. Ati sinnaa dhalattu xiqqoodha garuu diqqina isaa irraa guddataa deemta. Sammuu kan kee guddisaa deemta. Guddinni jechuun amma fidala namni tokko barnoota bakka tokko ga'uuf koo fidala haahuu jedhee barata, abacaadaa jedhee barata, akkasuma ABCD jedhee barataa miti.
fidela takkatti ofee achiin booda wal qabdee dubbiftaa miti. Jennaa san barachuuf takka lama yaatuma deemta. Akkuma daaddee jalqabu namni achirraa ka'a. Guddinni jechuun xiqqoo san irratti dhugaanuu jechuudha. Dhiqqeennaa san batalayii faamiliin wasaanidha. Faamiliin ijoollee ofiitiif yaada isaanii shuqunuu jechuudha. Ijoolleen waan gaarii akka ilaalan, waan gaarii akka yaadan faamilii very important. Baay'ee faamiliin miidiyaa isoo taate miidiyaa gaarii akka ilaalan. Namoota fakkeenya ta'an, kitaabota fakkeenya ta'an, kitaabota isaan barsiisan. Kana yoo jedhe namni guddanne hin jiru addunyaa kana keessa. Guddinni namni kamiyyuu guddina baatee deema jechuudha. Qabeenya baatee deema namni kamiyyuu. Qabeenyi waliin namni dhalate hin jiru. Nama baadiyyaa sanii ennaa dhugamaan hojaa ture ennaa sanis. Adhas dhugamaan hojaa, borus dhugamaan hojaa. Yoo bakka hojjettu sanitti waan gaarii ka yaaddu taate, waan gaarii ka hojju taate, faamiliin kan keellee waan gaarii ka yaaddu taate, ijoolleenis achumaan shuqunamanii guddatanii achuma guddina keessa seenaa deema jechuudha. Namni waan guddinaa yaade guddinuma keessa jiraata. Namni waan rakkinaa yaade rakkinuma keessa jiraata jechuudha. Namni waan yaade ta'a jedhama saayinsiin illee. Matsaafan amantii illee akkasuma jedhama. Namni waan facaase haamataa jira. Waan gaarii yoo yaaddu taate waan gaarii sitti dhufa jechuudha. Mee namni waan yaade ta'a naan jettee ati ijoollummaa keetti waan gaarii yaada. maal ta'uu yaada turte? Already faamiliisis gaarummaa ka yaadu naa ture. Isaanis waan qabu ufuuf ka yaadu irra isaaniif yaadaa ture innaa sana. Akkasuma faamiliin karaa kiyyaan warreen hangafaa baay'ee jira garuu karaa kiyyaan guddina argatan jechuudha. Argitee miti ree? Kanaaf ijoollummaatti yoo ati abbaa qabeenyaa ta'uudhaaf hawwaa ture. Hawwaa ture. Already abbaa qabeenyaa ta'uuf fedhii baay'ee qabaa ture. Garuu innaa akka ol guddataa deemu nama tokko guddatee yoo arge isatti hin qaana'u beektee garuu ani isa tara jedhaatti yaadaa ture sii galee. Namicha san hin tara jedheetti sammuu kiyyaaf hima. Akka isaan ta'a odoon ta'e isa caala ta'uu danda'a. Already bakka inni ta'e inni nu ta'e maal? Isa ta'uu danda'a jedha. Waan inni argate saniif illee itti gammadaadha. Faamiliif illee gammadaadha. Ofirra namaaf yaadaa ture dhiqqeenumarraa. Akkuma qarma jedhee fardi arreedaan ijoolluma beekama jedhe. Guddinni ijoollummaarraa mana barnootaatittis dhugamaan nama rabbashu ta'uu qabdu, nama dhugaan dhaga'u qabu ta'uu qabda, nama naamusaa ta'aa gaafa deemtu taate, nama waan qo'atu yoo taate already guddina keessa deemaa ta'e jechuudha. Ijoollummaa keessatti mana barnootaatis nama barsiisaa ofiitiif ajajamu, nama faamilii ofiitiif ajajamu, nama waan barate san galee qo'atu. Nama waan gaarii yaadu yoo gaafa ta'a deemte taate already guddinni achi keessa jira jechuudha. Waan ati dalagdu keessa guddinni argataa deemte jechuudha. Maaf namichi kun mana barnootaatti finna gaarii yoo ka jedhamu taate tukuratti sirra godhaate ati booda achi keessa guddataa deemte jechuudha. Baga isiniin ga'e kaa jenneerra. Ijoollee guyyaa ayyaanatti waan ta'eef an ayyaanaaf qophaa'ee nutis nyaachaa unachaadha ani jirru jechuudha. Isinis immoo mana keessan keessa teessanii kan ayyaanaaf qophaa'e akkuma keenya kana nyaachaa unachaa nu daawwachaa jirtanii abdanna. Turtiin nuti obbo Darguu waliin taasisaa jirru kana qofa miti kan itti fufu ta'a. Isinis hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa isiniin jenna. Daa'imman mee maal gorsitu? Biileenara ta'uu barbaada yaa gizeen an sooressa ta'uu barbaada biileenara ta'uu barbaada jedhaa sammuu keessanis hima biileenara taatanii. Ani ijoollummaa keessatti abbaa qabeenyaa ta'uu ni hawwaa. Abbaa qabeenyaa ta'a baala silxaanii ta'a biyya bulcha jedhaati sammuu keessaniif hima. Biyya bulchuu jechuun ofirra darbitee jirta jechuu gaafa akkas yaadde. Bakka yaadde san geetta jechuudha. Sooromee nyaachuuf dhuguu bichaa osoo hin taane biyyaaf bulchuuf wanti qabeenya addunyaa kana keessa jiru qabeenya biyya kana keessa jiru namatti bulcha jechuudha. Namni sun eenyu na'aa si'i ijoollee isinis ijoollee. Isinii galee ijoollee jechuudha.
walaabar. እሺ አይ መካኪያ ሳራ የሽተላ Saaraan eessatti dhalattee guddatte? አኒ ካናዳ ሄሰን ደለኤ ፊያችማን ጉዳኤ Amma garuu afaan Oromoo bareechitee dubbachaa jirta. Kaanaadaatti immoo dhaladhe nuun jettee. Mee afaan Oromoo kana akkamitti baruu dandeesse? akkanumaan baradhee mana heesaa osoo haadha fi abbaa hiyyaana wajji dubbadhu akkanuma afaan Oromoon numa qabadhe. Anan san boodas egaa darbu wajji wal baradhee booda communication waan hin jiraanneef baay'isee afaan Ingilizii waan isaan dubbanne dirqii afaan Oromoo barachuu hiyya. Ijoollee Oromoo ta'anii afaan Oromoo nama haasa'uu hin dandeenyetu jira. Ishiin garuu sirriitti haasa'aa jirti. Mee maal gorsita daa'imman biyyuma kana keessa ta'anii afaan Oromoo hin dandeenye kana? Yoo fedhii qabaattee wahayyuu barachuu ni dandeessa. Like waan hin dandeenyamne hin jiru. Fakkeenyaaf yoo ati afaan Oromoo barachuu hin fedha yoo jette dirqiin numa baratta. Anis amma afaan Amhaarik barachuu hin fedha numaan ja'a. Because afaan barachuu bareeda. Afaan kaankaa hunduu beekuu kan kee bareeda. You know bika deemtee addunyaa tana gubbaa kaankaa beekuu bareeda. And so even ammas afaan Amhaarik nindeega gurra hiya wajji garuu dikkoo dubbachuu ni dandeenya garuu baay'isee akka afaan Oromoo taana hin danda'u. Garuu yoon baradhee natti tola. Afaan hunduu beekuu nama tola miti. Ati afaan meeqa beektaa afaan meeqa beektaa addunyaa kana gubbaatti? Akka gaariin dubbadhu afaan Ingilizii, afaan Faransaayii, hunoo afaan Oromoo taana cabsee numan dubbadha. Fi Amhaarik nindeega. Ijoollee as jiru Itoophiyaa keessa akka afaan Oromoo hin dandeenye barachuu qabdanii, haasa'uu qabdan, maatii heetii wajjin barachuu qabdan fi haasa'uu qabda. Hunoo anis Kanada keessan dhaladhee fi akkan afaan Oromoo tana numan baradhee numa haasa'uun jira. Afaan beekuu baay'ee bareeda. Afaan hunduu barachuu baay'ee bareeda. Gaza maraa si fayyada. Warra kiyyaaf kan biyya alaa jiru waan irraa asiin jiru Itoophiyaa keessa waan an jiruuf bara ayyaana harawaaf baga nagayaan si ga'e, baga walitti nu ga'e, ayyaana gaarii. Cufti keessanii warra hiyyaa ka Ameerika keessa jiru, ka Kanadaa keessa jiru, cufti keessanii Happy New Year si jechuun fedhe. Ijoollee akkuma daawwachaa turtan aadde Saaraan kan isaan dhalatanii guddatan biyya Kanaadaa keessatti. Garuu immoo akkuma dhageessanii fi daawwattan afaan Oromoo bareechanii haasa'aa jiru. Garuu immoo asuma biyya keenya keessatti daa'imman afaan Oromoo dubbachuu dhagahuu hin dandeenye hedduutu jira. Kanaaf akkuma ishii warri hin dandeenye kun fedhii qabaannaan maatii keessanirraa, hiriyaa keessanirraa afaan barachuun akka danda'amuu fi afaan kamiyyuu immoo yoo barattan faayidaa hedduu akka qabu isaanirraa barattanii jirtu inni abdan. Egaa ammas irra deebi'uudhaan warreen mana keessan teessanii karaa foddaa televezyiinii OBN gaammee nu daawwachaa jirtan ayyaanni bara haaraa kan bara 2017 ayyaana jaalalaa kan gammachuu akkanumas kan yaaddanii fi kan karoorfattan kan itti isiniif milkaa'u akka ta'u isinii hawwinaa ammas turtiin keenya kan itti fufu ta'a nu waliin tura. Mee obbo Darbuuni yeroo ammaa namni hedduun salphumatti duroomuu yaada. Abbaa qabeenyaa ta'uu kunoo salphaadha. Abbaa qabeenyaa jechuun qabeenya yookaan sooressa jechuun akkaataa itti duroome namoota biraatiif barnoota nama kennuu danda'u. Namoota biraatiif karaa san itti mul'isuu nama danda'u. Namoota biraatiif akka abbaa qabeenyaa ta'u taasisuu nama danda'u malee hanni irraa wanti barannu hin jiru. Hanni jechuun karaa guddinaatii miti karaa kufiinsaa jechuudha. Kanaaf namichi nyaatee ofii darbuu danda'a. Garuu dhalootaaf waan gaarii darbuu hin danda'u. Sun abbaa qabeenyaa jennee waamnu. Abbaa qabeenyaa jechuun nama karaa qabeenyaa nama mul'isu. Amma namni tokko namni aangoorra jiru aangoo san dhala biraatiif darbaa nama deeme abbaa yaama malee nama achi taa'ee baala silxaan yookaan aangoo qabatee taa'uu miti. Abbaa qabeenyaa illee akkasuma
nama biraatiif dhaamsa dabarsaa deemu waan gaarii dabarsaa deemu yoo ta'e abbaa qabeenya jennee waamna. Ijoollee ammaa kun ni dadhabnaa akka nu dur amma baadiyyaa keessaa dadhabnee dhukka duwwaa deemnee timirteetii baran akkas haa ta'anii illee hin feenu. Sammuu kan kee waan gaarii yaaduu, waan gaarii barachuu, kitaaba gaarii dubbisuu, faamiliis kitaaba gaarii akka isin bitan gaafii gaafatanii kitaaba gaarii yoo dubbifte kaka'umsa sammuu keenya jabeessu jechuudha. Bu'aa bayii sammuu keessa darba jechuudha. Sammuu keenya gaarii gaafa goone waan gaarii gaafa yaadne teknooloojii haaraa uumtee biyyaafis ufiifis sanyii kan keettis faamilii kan keettis waan gaarii uumuu ni danda'ama. Obbo Darbuun mee abbaa manaa akkamiiti? Abbaa manaa ani abbaa manaa gaarii ni qaba. Darguu maal jechuu hin danda'amne isa natin ulfaatu, akka hiriyaa wajjii jiraachuu hin jira. Baay'ee bika hedduu deemnee wajjii, Chaayinaa wajjii deemnee, Dubaay, Canada, America, alamii tana numa zorre. Fi akka waan hiriyaa wajjii deemuu hin jira natti fakkaata, even mana heesas natin ulfaatu, hogoyyuu waan ati barbaade godhuu mana ja'a, yeah. Shimallis Abbabaan jedhu. Obbo Shimallis egaa guyyaa ayyaana bara haaraati. Kan amma argamnus mana obbo Darbuu keessatti akkuma aadaa keenya egaa guyyaa ayyaanaa firrillee ollaanillee wal waameeti kan ayyaana dabarsu. Isinis kanaaf asitti argamtanii mee isin obbo Darbuu akkamitti beektu? Obbo Darbuun nama akkamiiti? Obbo Darbuun namummaa isaarraa yookaan nama fayyaalessa, nama gorsu, nama baasuuf deemu, nama hawaasa kabajuudha, nama hawaasa jaalatuudha, nama waa'ee tokko godhuu barbaade baay'ee marii namaatiin akkas rakkatuu miti, waan gochuu barbaade nama ofii gochuu danda'u, nama ofitti amantummaa qabuudha. Sa'aatii bal'aasaa waa'ee nama haasa'uun nama hin dabarsineedha namummaa isaa olaallu. Karaa ideoloojii diinagdee inni qabu yoo laallu waan ajaa'ibaa isa biratti ilaalta. Waa hunda isaa hin danda'ama nama jedhuudha. Boqonnaa kan akka biratti haasoftu baay'ee hin barbaadu. Hojjetamuu qaba. Waan xiqqaa piroojeektii xiqqaa salphumatti fuudhee nama akkamitti danda'ama osoo jedhamee namni bitaa mirgaan qeequu maal jedhu nama ceesuu danda'uudha. Nama jijjiiramaaf uumame jechuun hin dandeenya. Karaa biraati waan adda isa taasisu ani yeroo baay'ee hojii gaggeessaa dhaabbata isaa adda addaa ta'ee tajaajilee jira. Hojjetaa nama kabaja qabuudha. Anoon jedhu uggama hojjetaa warshaa tokko irratti 200-3 qabaata akka hir'atu hin barbaadu hojjetaa sun. Namni hojjetatee haa nyaatu. Hojjetaatti cimsaa jabeessaa hiyyeessi mooyaa baru, teeknikaa baru of haa jiraachisuudha bakka hundattu jechuudha. Ijoolli akkuma daawwachaa turtan egaa obbo Darbuun ijoollummaa isaanirraa kaasanii bu'aa bayii jireenyaa akkamii dabarsaniit sadarkaa kanarra gahanii kan jedhu egaa isinitti himanii jiru. Isinis seenaa isaanii kanarraa waa hedduu akka barattan ni abdan. Nutis qophii ijoollummaa kootiin ayyaana bara haaraa kan bara 2017 sababeeffachuudhaan mana obbo Darbuutti turtiin taasisaa turre kan hanga yoonaa daawwachaa turtan fakkaata. Nutis kanarraaf jenne xumurree jirra. Ayyaanni bara haaraa kan bara 2017 ayyaana jaalalaa gammachuu akkanumas kan yaaddanii fi kan karoorfattan kan itti isiniif milkaa'u akka ta'u gamanumaan isiniif hawwinaa nagaan nuuf tura.